oolmaa kiyya guyyaa har'aa yookiin oolmaa kiyya torbee kana yuutuubara yookiin daldaltuu ta'uuni waan baay'ee irraa si biizii godha. Akkuma sitti argitan jechuudha mana kee yeroo hin qabduu fi maatii keetii akkasuma immoo jireenya kan kee lubbuu dhuunfaa keetii fi haa ta'u xiqqaatus guddattullee har'a hanga takka oolmaa kiyya baay'ee jechuun mana keessatti waan baay'ee hin qabu har'a qopheeffachuuf yookiin ammoo tuyyuu kan torbee kana itti jiru isin agarsiisa. Asumaan waa'ee fayyaallee akkasuma ammoo tuyyuu akkamitti meeshaalee gabaa bitamu yookiin ammoo waan nyaatamu akkamitti qulqulleessina kan jedhu wallaaltanii osoo hin tahiin waan baay'eedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaam odoon jedhiin sagalee isin baay'isee jirra. Ashama harka fuunee jirra jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodiin baga zaraattani. Umurazaan TV hin qabdu warri jettaniif yaani TV hin fayyadamu. Akkasii kanaaf ijoolleen waan daa'imman ta'anii fi TV akka laalan sirriitti hin barbaadu mana namaa ta'uu dhaqanii akkasuma ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mana kiyya keessatti yeroo dheeraa yeroo ofiif hin qabu akkasuma ammoo tuyyuu shiroo barbaree mi'eessituu baay'ee jechuu mana keessaa fixadhee uummatakkallee dhugaa rabbi dubbachuuf homaan qabu har'a ganama akkuma ka'ee ciree nyaadhee jedheeni bakki saaloonni ciree itti nyaannu jechuudha. Diizaayinii illee jijjiiramee jira akkasuma ammoo tuyyuu qulqulleessullee yoo sirri baadhee jedhe waan yeroo marachi nyaannuu fi ejersa aarsinuu fi xaana aarsinuu fi waan baay'ee jechuudha ji'a deemuu daldaluu achi geessu as geessuu fi waan baay'ee nama dadhabsiisudha. Haa ta'u torbee kana inshaallah haga danda'ee jedheeni waan takka takka isiniif qabadhee dhufa kuni kutaa tokkoffaa torbee oolmaa torbee kanaati. Hundumaafuyyuu namootiin viidiyoo kana jaalattanii fi ittiin gammaddan bohaartanii laayikii osoo hin godhin irraa hin bayinaa isinin jedha. Akkasuma immoo mana keenya keessatti madardaraa diizaayiniilee adda addaatillee yoo ta'e nu barbaachisa. Saalooniin kuni saaloonii jechuudha itti teennu ittiin jiraannu akkanumatti yeroo hundaayyuu ijoolleen hin baballeessanii carqii isiniin jedhellee asiin duraa sanillee barii hodhisiifadhee jira. Garuu ammoo dheengadda keessummaa qabattuyyuu godhee irraa baasee akkuma argaa jirtan kana inni kun ammoo tuyyuu biyya Arabaatii kan jechuun kabiyya Arabaati shaamayyoo doo ta'u baay'ee bareedaa fi orjinaala gara waggaa 9 akkamiiti itti fayyadamu jechuun akkuma beektan saaloona tokkotti Arabiyaa majlisii qaba garuu ammoo tuyyuu kana saaloona jireenyaa dhuunfaa ittiin bohaaru ittiin bashannannu keessa jiraannu walumaa gala maatii guutuun asitti handaqabuu didee jennaanini narraa fuudhanii naaf qulqulleessaa jiranii maatiin jechuudha. Galatuumedhaan obboleessa kiyya. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif jennaan inni ejersa yeroo mara waan aarsinuuf hixaana yeroo mara waan aarsinuuf koorniisiin jibsamii maalii kuni isin ajaa'ibaa maal ta'a beektanii akka bakka jechuun aara gubbaan isaa koorniisiis tahee girgiddaa qulqullaa'uu barbaada jechuudha. Kanaaf gubbarra qulqulleessinee jechuu waluma gargaaraa tumaan akkasuma ammoo tuyyuu waan baay'ee jechuu kan walii wajjin hojjennu ta'a. Isin ammoo tuyyuu viidiyoo kana laayik illee sheer illee godha waan sirriitti isin gammachiisu keessaa jechuudha. Waan mana qulqullina caalaa wanni sirriitti isin hubattanii beekuu qabdanii waa'ee shiroo jechuudha. Shiroo yeroo qopheeffannu yeroo nuuf hin qusatamu asumaan jechuudha shiroo qopheeffachuutti jira har'a waan ta'eef shiroon kiyyallee qofa odoon tahini ka hojiilee ni jira. Erga mana qulqulleessinee geessinee akkuma isin argitan kana mikarkaba jechuudha ijoolleen baratanii kutaan isaanii akkana jira daftara boorsaa isaanii wanni hundi jechuudha kararra akkana ta'a. Kana qulqulleessinee firiijiilleen akkasuma ammoo tuyyuu qoshaashaa yookiin ammoo balfa of keessaa qabu walawallee erga geessinee jenne walumaan gara alaabaanaa asitti ammoo laargoo jechuudha. Akkuma achitti namootiin hedduu beeytanii laargoo hanga takka yoo qulqulleessitee sharaa farshaa jala jiruun ta'e ni urgaa fooliin manaallee bareedaa ta'a jechuudha. Erga kana qulqulleessinee kaanee ammoo tuyyuu alabaanee waan hojjennu waan jiruuf mana keenya qulqulleeffannee geessinee akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha xaragannee hixaana aarsinee kaanee walumaan gara oolmaa biraa yookiin akkamitti shiroo akka daakkannuu fi shiroo keenya akkamitti akka qopheeffannu jalqaba kutaa shirooti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shiroon yeroo duraaniin kan beeynu baaqilaa jechuudha bitanii baaqilaa akaayanii kakka'anii haala saniin hafarsanii erga mana keenya qulqulleessinee harree geessinee haala kanaan ixaanni ammoo tuyyuu naa qabataa jira waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hagasii isinillee obsaan eeggataa akkasuma ammoo mana kiyyaa ittiin bohaara akkana fakkaata baay'ee namatti tola. Kalaris tahee diizaayinii mana keessaa kalariillee abbamatu tolfata malee dirqamaa miti. Asitti ammoo kun hixaanni qabatee jira. Namootiin hixaana
tootaalii jechuudha. Hixaana barbaadanii jettan paakeejii isiniif qopheessuu danda'a. Ofii kiyyaa waan mana keessa yeroo hunda qopheessee fayyadamuu fi akkuma argaa jirtan hixaana kaa'ee ka'ee biraa bahee kunuutii asitti ataraa jechuudha. Keessaa guyyaa lama guuraa ture. Guuraa keessaa qophaa'aa bite kaa'amee kakka'amee jedhe. Haa ta'u malee sirriitti inni isin hubattanii beekuu qabdanii ataraa kana keessaa guurree booda sanii jechuun wanni keessaa bahu waan baay'ee udaan hantuutaa qabaa. Bakka walii galatti balfa baay'ee qabaa. Booda sanii ammootuyyuu ni miicina jechuudha. Xuriin isa keessaa bahu argaa jirtanii walumaa galatti baaqilaa irra dabarsinee ataraa ammoo kiiloo isaa hir'ifnee parsantii 75 baaqilaa goone 25 ammootuyyuu ataraa goone haala saniin jechuudha. Kunuu argaa jirtanii xurii waan inni fakkaatu hunda isaa haga dhiqee ergas yommuu maal hojjedha kan jedhuu fi oolmaa kiyya guutuu laala. Yoo viidiyoo jaalattan laayik illee godha. Akkana jira bishaan isa keessaa jiru bahu kabaaqilaa ammootu san caalaa achi booda aduutti afnee gogee yoo inni jedhee akkam akka goonulee yoo danda'a isiniif horaa booda dhabe ammoo dhiifamuun of kolchaa jedha. Oolmaa kana kutaa lammaffaa namni gannu haa dhiifamu jettan sirriitti ilaaluudhaan sirriitti laayikii godhuudhaan koomantii yoo gootan kutaa lammaffaa gadi isiniif dhiisa. Garuu viidiyoo waraabaa yoo isin ilaaliin gadi hin dhiisu baaqilaallee miicine walumaan turtii gaarii laayikii fi sheerii. Magiging